Doktor Amame waa'ee weelleen sirbootiin ati sirbaa turte hedduun isaanii dhaamsa jajjaba qabani. Waa'ee hiriyummaa irratti faa hedduu taphataa turte. Waa'ee jaalala biyyaa Oromiyaa hin gallafalmannee waan jedhu jira. Artiist Hacaaluu Hundeessaa immoo maaltu Oromiyaa maaltu biyya gadhiisa waa'ee dachee Oromiyaa miidhagina Oromiyaa waan lafa Oromiyaa keessa jiru waan qilleensa Oromiyaa waan akkanarraa weellee babbareedduu argitee ji'oogiraafii dhaan walitti hidhannaa qabu kana waa'ee barnoota ispoortii waan argitee sirbooti yuunivarsaal ta'an kan argitee dhaamsa yuunivarsaal ta'e qaban sirbaa turte artistoota baranaarraa waan akkana kanan dhageenya. Dhaamsa maal dabarsitamee kana keessa dhaamsuma reefu artistootaaf dabarsitanii dabalte. Okay. Maal seete yeroodhaatu murteessa. Amma gaafaan anaa fi jechuun jiran sirbitoota gama Dirree Dhawaa kanarraa akka Dr. Ali Shabboo artist Abdii Buuh kan jedhaniitu jira. Fi jiran ati garii kan sirban waa'ee warra xiiqii isaan qabee afaan ofiitii fi waan qabsoo warri wallisan maaltu ture carraa maarkeetirra hojii isaanii kan kaa'an kan isaanii dhiisi anallee kan hin dhufee Finfinnee keessa akkana wanna jechaa ture carraa maarkeetirra sirba keenya kaayutu hin turre jara bira yoggaa geessinu jara markaatoo kana isaantu ispoonsara godhaa ture yoggaa bira geessinu hin laalanii ay gaalinya kaaseet migazaan sa'u yeellam naan ja'aniiti faa na deebisan yeroo baay'ee tokko kuni nu jabeessee caala afaan keenyaa fi haala qabsoo achiin akka wannoo goonu teenyeetuma giitaarii tokkoon pintiin goone kaaseeta waraabnee harka harkaan nama birrii 10 sirraa argannu birrii 20 sirraa argannu akkasitti oofaa ture akkasiisan hin jiru amma yeroo addaati amma waa'ee afaan keenyaa artistoota keenyaa kan maaltu hammaate amma music as all waligala kan faranjiitis haa ta'u kan biyya keenyaatis maarree ispoonsaroonni productii san waan muuziqaa CD irratti yookaan waan akkasitti baasanii gurguruu waan hin dandeenyeef jecha amma wannoon isaa jira amati namninis in gumaacha amma atiis in gumaachi ta'e inninis ni gumaacha isinis maali otoo kaaseeta yookaan CD otoon arkanne qabeenya waan qabuuf jecha birrii dhibbaas birrii kumaas birrii kuma dhibbaas kan nu jira abbootiin qabeenya kanaatu wannoo argitee sirkuleet godhaa jira dhaamsi isaanii garuu rakkoon wannoo garaagarummaan yeroo saniitii fi amma teknooloojiin fideetii facaase wannoo isaa baay'ise namni isa amma gaasa kan dandeettii qabu hundumaa reediyoo televiziyoonaa maarree kanatti bahee of argisiisuu fedhan sanii achittis dhaamsa ofii waan ergan sana fa'a akka uummata dhaqqabuuf wanna godhan yeroon isaa garaagarummaan amma xinnoo itti ife wannoon afaan oromootiin dhaamsa feetu ergitu in dhaqqaba reediyoo televiziyoonaa CD-dhaan kanaan in dhaqqaba nama zamana keenya san hin jiru waa tokko hin jiru miidiyaan hin jiru waa tokko hin jiru kanaaf jecha afaanuma keenya kana hin beekan jarri isaan suuraa jedhan kana nuti sirbineeti waan sensitiivii ta'e faa akka amma maaltu addaan nu baasee sirba na gaafate san lakki isaanii mati Oromiyaa keenya diinni isii diina keenya kan jedhu naan jedhan Itoophiyaan biyya keenyaa jedhii naan jedhanii yookaan sirbi sagal siif hin darbu jedhaniiti akkasitti wannoo na godhan
Itoophiyaan biyya keenya amaarree kan jedhu gaafa wannaa isaa suuraa san san booda gaa deebifnee Oromiyaan biyya keenya wanna isiiti originally Oromiyaan biyya keenya kan wannoo jedhu ennaa waallee amma saansuura ture yeroo keenya keessatti waan dubbadhu ammaan jahaatamman leet jahaatamman akka faranjiitti jahaatamii jaha kaniin dhufe an Finfinnee sana dura jahaatamii sadii irraa jalqabee waan arginuutu jira baay'ee anifaan gaafan hidhan sana cubbuu nama keenya irratti hojjetan yoon hime namni hin ajaa'iba waan nurratti deemaa ture akkuma waan Oromoo ta'aniif jecha so yeroon san cunqursaan cimaa ammallee sanuma garuu san dukkana keessatti kun xiqqoo amma cilaanchilii ifaan waa xiqqoo itti ifa ijoolleen amma chaansii qaban carraan isaanii hedduudha gaariidha sacrifice barbaachisa of wareega barbaachisa wareega jechaan duwwaadhaa muti waan hedduudhaan economicaalis jeesuu danda'an otuma jirtuutti du'aasi godhuu danda'an waan akkasii faadhaatu jira however namni waan itti amane irratti cimee qabee yoo deeme wannan jedhu karattiin hafuu jechuu kooti. Inuma milkaa'u. In milkaa'aa jechuu kooti jechi. Artiist Dr. Ali Birraa hangafa artiistiiti. Dhugaa artiistoonni hundi fakkii yoo gaafatan si himatani. Artiistoonni Oromoo weellisuu qofa osoo hin ta'in namootiin artiistoonni akka kee akka Hacaaluu hawaasummaa keessatti argitee dhaamsa jajjaba dabarsan hedduutu jira. Mee waliigala artiistoota Oromoo hegeriitiif ka amma booda dhalatanis dhaamsa maalii qabda bifuma waliigalatti? Yaa ija qalbiitiin waan hojjetan waan jedhan hubachuudha kan hin dhaamu. Ija qalbii jibgaan siin jedhu onneen tun fi sammuun walitti deemanii ijaan gurraan waallee hubachuudha. Hubachuu jechaan ummanni Oromoo maalitti qabsaa'aa ture hanga har'aa? Mirga ofiitiif malee mirga ofiirra darbee kan namaa nan fedhan waan jedhe natti hin fakkaatu. Jaalaltiliis yoo qabde gurbaa sirbu tokko yookaan artistii Oromoo yoo jaalaltii isa qabde waan fedhallee haa ta'u jaalate qulqulloominaan jaalatee jireenya isaa gara fuulduraatti oofuudha haga wannoo qabu. Artistoonni keenya inumaatu huba qaban jedhee hin himu waan warra huba qabuun agarre ijoolleen amma jirtu ijoollee akkuma goota keenya Haacaaluu faa akkas warra farda lugaama ciniinuu tokko fakkaatan garuu suuta tasgabboonee bakkatti deemnu numa dhaqqabna akkatti dhaqqabnuufu artistoonni Oromoo artistoota dhugaati jedheetiin hima. Gaa takka jireenyi nama dirqisiisee nama giddisiisee garaaf jecha waan tokko yoo jiraate garii malee farda cancala nyaatu jedhan sana. Nama maaliif nama haqaaf dhugaan ilma rabbiitiin aan jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa guyyaa tokko. Maal jechuu keeti ati akka keetitti ati gaa kiristaana ani islaama akkamittiin akkas jedha lakki kasiimatiin aan jedhe. Dhugaan ilma rabbii yoggaa jedhan qaamaan fiizikilii akka jedhan sanii motii fiizikilii odoon taane dhugaa akkamittiin ibsuu danda'e afaan keenyatti hin beeku dhugaadha. Dhugaan ilma rabbiiti yoo dhugaa biraa millimeters wanni too fraction of millimeters gamas left side deemte ati
infidel naan jee infidel nama amantii hin qabne taata. Ennaa dhugaadhaan namni dhugaa qabatee deemu inuma akkuma goota keenya haa caalu hin du'a dhugaa but dhugaan san hin du'u. Because ilma rabbiitii yoggaan hanjoo akkasii naa gale is physically odoon taane spiritually waan akkasii karaa sanitti naa ibse malee duraan yoggaanatti himu xinnoo reacting godhee ture. Waan karaa amantii saniin otoon taane dhugaan ilma rabbiitii. Artistoonni keenyaas dhugaadhaaf qabsaa'an. Karaa feeteen waan ergaa isaanii hunda yoo dubbiftee yookaan dhageessee hubatte biyyuma isaa lafa isaa haqa isaatiif kan hunnoo godhu tana fuudhaniiti yoggaa waa irra diddiban so gaa fafajaa'uun qaban artistoonni hundinuu mirgaaf induuna haqaaf induuna akkuma goota keenya Haacaaluutti. Dhumarratti wanni ati jettee yoo jiraate wanni hin kaafne waan hin gaafanne. Ati kan hin gaafanne waa tokko kan hin gaafanne hin qabdu hundumaa oo gaafatte kanuma keessaa nan deeme wannoo dhaamsaa fi ergaan qabuus waanuma na gaafatte keessaaniin achi keessa kakkaayaatumaan deemaa jira. Wanni guddaan kan hin jedhu ammallee goota keenya artiist Haacaaluun nuuf jecha wareegame kuni mamii hin qabu gamanaa gamas hin qabu. Gootni kun waan ittiin wareegame waa'ee cubbuu ummata kanaa ummata Oromiyaa ummata biyya Itoophiyaa baanan kana hundaa'u ilaalee waan inni agartee gadi baasee ibseef lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaatii miti lubbuu keenyaas dhabne jecha in a way karaa biraatiin qaamaan inuma jirra malee wanni nu suukanneessee nu rifachiise waan akkanaa hin jiru. Ammallee Rabbiin warra haadha isaa abbaa isaa obboleewwan isaa hundi obboleeyyan jabina nuuf haa kennu kan hin jedhu dubbiin asirratti dhaabbatti. Hedduu galatoomii artiist Dooktar Kabajamoo Alii.